Shama harka fuunee akkam jirtan nagaa keessanii fayyaadha. Baga jiraattan baga jiraanne. Har'a ergaa gabaabaa tokko isinii kaa'uuf yookiin immoo waanuma haalli yeroodhaa nu affeere kanarraa waa xiqqoo dubbachuu barbaadee dhufe. Innis maali yoo jettan Oromoo yeroo hundaa yoo mataan biiftuu wayii iftee dhugaan isaa karaa inni dhugaa isaa irratti argatu yoo haalli tokko banameef haala isaaf uumame san irratti akkuma san ajandaan biraa ololli biraa dhufe karaarraa isa maksee karaa ofii barbaadutti isa oofaa. Kunis maali amma humni Oromoodhaa tokkummaadhaan maafiyaa biyya goolaa jiru kan mootummaan harka isaatiin ijaaree yeroo barbaadutti itti fayyadamu kan lubbuun namoota baay'eedha, namoota hedduudha harka isaanii jiru. Dhiigni nama hedduu, lafeen nama hedduu caccabee, dhiigni nama hedduu dhangala'aan harka isaanii jiru. Gaafa dhugaa kana Oromoon faana isaa argatee qaawwa xiqqoo takka argatee qaawwa san bal'ifachuudhaaf jala ka'u qaamni ajandaa lafaa fuudhee afaanitti nama gursuu hin jira jechuudha. Innis maali? Amma albama nama tokko yookiin immoo weellisaa afaan Amaaraatiin sirbu tokko dhiiga Oromoon akkasitti dhangala'ee fi lafee Oromoo caccabde saniin bakka buusuun hin danda'amu. Namni kun nu tuqaa jira, nu tuqaa jira. Garuu eenyuuf dubbataa jira? Saba ofiitiif dubbataa jira. Saba irraa dhalateef dubbataa jira. Nuti hoo ofii keenya maalitti jirra? Maal wal godhaa jirra? Oromoon amma dhugaa jala deemaa jiru tana bakka amma arge tana furmaanni isaa asi akka namni illee isa hin tuffanne yoo barbaade haqa amma jiru kana jala bu'eetoo dhiiga ilmaan isaa kan gannamne maafiyaa walitti gurmaa'eetoo bakka maraa'u Oromiyaa guutuu keessaa biyya goolaa jiru kan humna mootummaa biyyan bulchaa jira jiru olillee ta'ee jiru kana to'achuu danda'u qaba. Humna isaa jala galfachuu qaba uummanni Oromoo. Har'a kan biyya balleessaa jiru kana malee sirba namni afaan biraatiin sirbee Oromooti dhaamsa dabarfataa jiru miti. Waan jee qaba, waan inni jeessa maa dhaggeeffattaa? Akka waan kanaan dura si faarsaa ture fiigdee dhaqxee albama isaa bantee ofii isaatii kan inni hojjetate inni saba ofiitiif hojjete nama dhaamsi bira ga'uu qabuuf dhaamsa dhaammate. Maaliif dhattee dhaggeeffattee? Asiin dura si faarsee beeka, asiin dura si gammachiisee beeka wanni inni jiru. Ofiif dhatte warri dhattanii achi as deebitanii uummataaf ajandaa godhuu feetanis warra mata dureen yookiin immoo ajandaan maafiyaadhaa uummataan akkasii ciniinamee qabamee namni jala jiru qaamni siyaasaa hundi jala jiru kana dhaamsuudhaaf warra dhuftanii jechuudha. Hin dhaggeeffatinaa nutti isin himnaa dhaggeeffataa hin jirru. Warra dhaggeeffatinitti himuudhaaf hin dhufinaa. Warri immoo ta'ee jee kana hojjechaa jiru warra dhugaa kana ukkaamsuudhaaf itti xiyyeeffate waan ta'eef Oromoon kan dafee irratti baannanee irratti tuffatuu qaba namoota waan kanaan deemaniin kun dhaamsa kooti. Inni biraa immoo haalli amma Oromoon itti wal qabachaa jiru yeroo dhiibdee dhugaa biraan nama geessi waan ta'eef haalli amma Oromoon itti qindaa'ee dhugaa bira jala deemmataa jiru kun bareedaa fi bareedaadha. Karaa dhugaatirra nama fida. Maali namoota karaa kana keessa irratti miidhaman hedduu dhiigni isaanii tanuma keessa mul'ata. Dhiigni namoota hedduu warra biyya goolaa turee fi goolaa jiru kana keessa jira. Kanaaf harka isaanii kanarra dhiiga Oromoodhaa barbaaddachuun Oromoodhaaf yeroon isaa amma waa'ee nama dhuunfaa jala deemurra waa'ee ofii jala deemmatuutu irra ija qabaan isiniin jaallatoomaa waan na dhaggeeffataniif ulfaadhaa. Shama harka fuunee akkam jirtan nagaa keessanii fayyaadha. Baga jiraattan baga jiraanne. Har'a ergaa gabaabaa tokko isinii kaa'uuf yookiin immoo waanuma haalli yeroodhaa nu affeere kanarraa waa xiqqoo dubbachuu barbaadee dhufe. Innis maali yoo jettan Oromoo yeroo hundaa yoo mataan biiftuu wayii iftee dhugaan isaa karaa inni dhugaa isaa irratti argatu yoo haalli tokko banameef haala isaaf uumame san irratti akkuma san ajandaan biraa ololli biraa dhufe karaarraa isa maksee karaa ofii barbaadutti isa oofaa. Kunis maali amma humni Oromoodhaa tokkummaadhaan maafiyaa biyya goolaa jiru kan mootummaan harka isaatiin ijaaree yeroo barbaadutti itti fayyadamu kan lubbuun namoota baay'eedha, namoota hedduudha harka isaanii jiru. Dhiigni nama hedduu, lafeen nama hedduu caccabee, dhiigni nama hedduu dhangala'aan harka isaanii jiru. Gaafa dhugaa kana Oromoon faana isaa argatee qaawwa xiqqoo takka argatee qaawwa san bal'ifachuudhaaf jala ka'u qaamni ajandaa lafaa fuudhee afaanitti nama gursuu hin jira jechuudha. Innis maali?
amma albama nama tokko yookiin immoo weellisaa afaan Amaaraatiin sirbu tokko dhiiga Oromoon akkasitti dhangala'ee fi lafee Oromoo caccabde saniin bakka buusuun hin danda'amu. Namni kun nu tuqaa jira, nu tuqaa jira. Garuu eenyuuf dubbataa jira? Saba ofiitiif dubbataa jira. Saba irraa dhalateef dubbataa jira. Nuti hoo ofii keenya maalitti jirra? Maal wal godhaa jirra? Oromoon amma dhugaa jala deemaa jiru tana bakka amma arge tana furmaanni isaa asii akka namni illee isa hin tuffanne yoo barbaade haqa amma jiru kana jala bu'eetoo dhiiga ilmaan isaa kan gannamne maafiyaa walitti gurmaa'eetoo bakka maraa'u Oromiyaa guutuu keessaa biyya go'aa jiru kan humna mootummaa biyyan bulchaa jira jiru olillee ta'ee jiru kana to'achuu danda'u qaba. Humna isaa jala galfachuu qaba uummanni Oromoo. Har'a kan biyya balleessaa jiru kana malee sirba namni afaan biraatiin sirbee Oromooti dhaamsa dabarfataa jiru miti. Waan jee qaba, waan inni jeesan maa dhaggeeffattaa? Akka waan kanaan dura si faarsaa ture fiigdee dhaqxee albama isaa bantee ofii isaatii kan inni hojjetate inni saba ofiitiif hojjete nama dhaamsi bira ga'uu qabuuf dhaamsa dhaammate. Maaliif dhattee dhaggeeffattee? Asiin dura si faarsee beeka, asiin dura si gammachiisee beeka wanni inni jiru. Ofiif dhatte warri dhaxxanii achi as deebitanii uummataaf ajandaa godhuu feetanis warra mata dureen yookiin immoo ajandaan maafiyaadhaa uummataan akkasii ciniinamee qabamee namni jala jiru qaamni siyaasaa hundi jala jiru kana dhaamsuudhaaf warra dhuftanii jechuudha. Hin dhaggeeffatinaa nuti isin himnaa dhaggeeffataa hin jirru. Warra hin dhaggeeffatinitti himuudhaaf hin dhufinaa. Warri immoo ta'ee jee kana hojjechaa jiru warra dhugaa kana ukkaamsuudhaaf itti xiyyeeffate waan ta'eef Oromoon kan dafee irratti baannanee irratti tuffatuu qaba namoota waan kanaan deemaniin kun dhaamsa kooti. Inni biraa immoo haalli amma Oromoon itti wal qabachaa jiru yeroo dhiibdee dhugaa biraan nama geessi waan ta'eef haalli amma Oromoon itti qindaa'ee dhugaa bira jala deemataa jiru kun bareedaa fi bareedaadha. Karaa dhugaatirra nama fida. Maali namoota karaa kana keessa irratti miidhaman hedduu dhiigni isaanii tanuma keessa mul'ata. Dhiigni namoota hedduu warra biyya goolaa turee fi goolaa jiru kana keessa jira. Kanaaf harka isaanii kanarra dhiiga Oromoodhaa barbaaddachuun Oromoodhaaf yeroon isaa amma waa'ee nama dhuunfaa jala deemurra waa'ee ofii jala deemmatuutu irra ija qabaan isiniin jaa galatoomaa waan na dhaggeeffataniif ulfaadhaa.